Ashama harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan. Oduu gaddaa jiraachuu keenya beeyna malee guyyaa duunuu fi iddoo itti duunuu akkaataa itti duunu wanti beeknu tasa hin jiru. Guyyaa baalamni rabbii ga'ee achiin tarkaanfannu namuutuu du'uuf taa'a. Irraan ooltu guyyaa lakkaa'ota malee. Duuti duudhaa jiruuti. Garri irraa miliqan hin jiru. Duutee hin beekamin. Jiraattee hin beekamin, jiraattee qaamaan sin argin, duutee refka kee hin argin. Kana kan rakkoo fi yaaddoo maatii firaa qalbii alatti rarraatee akkaataa keessa jirtu tilmaamuun gaafii ganamaa galgalaa furmaatan qabne itti ta'ee sammuu boqonnaa dhoowwe. Tattaaffin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoyde tarii yoo qorrisne jenneeti. Suuraan armaan olitti argitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamin gara fuula rabbii deebi'ee jira. Guyyaa 19 baatii 6 bara 2023 balaa konkolaataatiin addunyaa tanarraa lubbuunsaa dabartee biyya Yemen daandii magaalaa Damaarii fi magaalaa Radaa wal qunnamsiiftu iddoo Baabal Falag jedhamutti konkolaataa irraa kufee haala suukanneessaa ta'een du'ee yeroo ammaa reefki isaa mana yaalaa Hay'atul Aama Mustashfa Damaar jedhamutti argama. Fuulli rabbii itti haa tolu jechaa firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaafi. Haga ammatti waggaa tokko ol osoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jira. Waan ta'eef maalu hadaraa warrootan footoo nama kanaa beeytan. Warra biraan akka nuu qaqqabsiiftan kabajaan isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo baay'een biyya Yemen keessa waan jiruuf jecha viidiyoo kana sheer gochuun waliif raabsuu akka wal biraan geessan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna.